وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن كل الأدلة تشير إلى أن الصاروخ حزب الله في لبنان محملا إياه المسؤولية عن الهجوم في مجد الشمس مساء أمس. وقال جيلان: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر الولايات Akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan idilaa addunyaa isin dhageessifnaatii addunyaa keenyaaf nageenyi haa waaru. Dilbata guddaa galgala adoolessa 28 akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan idilaa addunyaa maddeen miidiyaalee idilaa addunyaa irraa kan qabanne isin dhageessifnaatii dura dursuun ijoo isaaniitiin hangafna. Komandar Yoonaataa Aheeroon dabalatee loltoonni Israa'elii Raafaa kutaa Al-Alawaatti Hamaasiin ajjeefamuudha. Lola cimaa har'aatiin qofa loltoonni 14 markabaawwan dabalataa taankota 5 fi Belgireedii yookiin holqa diigdota jedhamu kan beekaman sumaasii helikooftariin dabalataa kutaa tikfattoota Paalestaayinii Taala Al-Furqaanitti barbadaa'uudha. Birgeediin Abu Hamdaa Al-Quddus gabaaseeti jira. Gabaasa bal'aa dhageettu. Lolli Hizbollaa fi Israa'elii eegalee jira. Waraanni Arabootaa fi warra dhiyaa ifatti labsamuudha beekame. Humni guddaan Iraanii daqiiqaan dura haleellaa misaa'ilota Goolaan irratti nu beeka jedheetiin eegaleeti jira. Akkasumas reejimentii 14ffaarraa loltoonnis kan miciicawan ta'uu fi Green Blatov jedhamu kan haadha manaa Benjamin Netanyahu maal ta'e kaampaanicha akkamitti gubachuu danda'e kanas balballoomii dhageettu. Raashiyaa, Kooriyaa fi akkasumas Chaayinaan humna deeggarsaa qilleensaa guyyoota 3 qofa odeeffannoon Ameerikaan niikleerii Iraanii rukutuuf jedhu KGB yookiin KFB'n amma argateetiin S-400 system jedhamu akkasumas ammoo Chaayinaan H6 xiyyaarota Chaayinaa beekamoo addunyaa 4 Iraanii kennuun dubbitti Ameerikaatii fi Israa'el walakaloo jechisiifte kabajamtoota hordoftoota keenya. Dubbii himaan Ameerikaa Israa'el lola kana hundaa hammeessuun ishii baagiddu galeessaa keessatti of malummaa bulchiinsa Benjamin Netanyahuuti jedhe Antooni Blinken. Gamtaan biyyoota Arabaa haleellaa daangaa Filisxeemin darbe akkasumas Masrii Filaadelfiyaa irratti Israa'el taasifte balaaleffachuun itti gaafatummaa kanammoo kan fudhatu Ameerikaa qofa jechuun dhagahame. Hizbollaan dhaabbachuuf murtiin guddaan Israa'el harka jiras jedhaniiti jiran. Akkasumas ammoo ministeerri muummee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Ataani bilbila United States of America qondaaltonni Qatar akkan kaafne mufii guddaan Qataritti uumame maali gabaasa dhageettu. Taatee uumamaa sigiga lafaa godina saba kibbaa keessatti taasifame Itiyoophiyaan guyyoota 3f gadda labsuu ishiin jajjabeeffamuu qaba jedhamee jira. Bulchaan akkasumas hoogganaan gamtaa biyyoota Arabaa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyaadhaa deeggarsa guddaa marsaa jalqabaa uummata goofaatiif erganiiti jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya pirezidaantiin Tarkii Raayif Xayyib Erdogaadha haleellaa kaleessaa jeettii Raashiyaa kaaba bahaa Sooriyaatti haleelameef dhiifama gaafatanii jirani. Demetri Peskov ibsa baasuu isaaniitiif gama biraatiin ammoo Tark dabalateetiin haleellaa Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti qiyaafatan kamuu irra jechuun dubbitti neetootii fi hudhaa biyyoota Arabaa walitti dabalee Ameerikaan mallattoo gaaffii jala taateetii jirti. Huutiin Yamanootaaf humnoonni Islaamic Resistance seenaa keessatti kan Israa'el argitee hin beekne misaa'iliin Filisxeem jedhamuu fi akkasumas hypersonikiin Huutiidha Haifaa buufata Ayirandoomii barbadeessuun ammoo dubbii bira dhalee jira. Maaltu deemaa jira wajjumaan dhageenya gabaasatti dhiyaadha. The landslide incidents in the South Ethiopia region has risen to 257. Services says 11 people have been injured. يؤكد المتحدث العسكري باسم جماعة محملا إياه المسؤولية عن الهجوم في مجد الشمس مساء أمس. وقال جيلان: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر balaa sigiga lafaa Itoophiyaa naannoo kibbaa godina goofatti mudate wal qabatee biyyattiin guyyaa 3 fi gadda labsuu ishee jajjabeeffamuu qaba yeroo jedhametti yoo xiqqaate lubbuun namoota
dhiibbaa jaha jala ga'uuf akkasumas koomishinii ittisa balaa Itoophiyaaf qondaaltonni naannichaa ibsaniitii jiru. Kanumaan wal qabsiisee jiraattota 50,000 olii rakkoo mudatee fi qondaaltota biyyattii muummee ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalanyiinis daawwatamaatii jira. Biyyoonni hedduun gadda isaanii ibsutti jiru. Carraa mudate kanaafis deeggarsi namoomaa waajjirootaa fi hawaasa naannoleetii fi biyyattiitiin yeroo taasifamaa jirutti Amirri walitti qaban gamtaa liigii Arabaaf Emirates Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyaa deeggarsa saffisaa itti fufuu taasisuun rakkoo kanaa fi lammiilee balaa kanaan miidhaman deebisanii ijaaruudhaafis waadaa galuun dhagahamee jira. Guddina Itoophiyaatiif hawwii guddaa yeroo garaagaraatti kan qaban Amir Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyaadha. Ammas deeggarsa kamuu Itoophiyaa cinaa jirra jechuudha waajjirri kominikeeshinii mootummaadha beeksiseetii jira. Kanaan wal qabsiisee tammoo walitti bu'iinsa ji'oota 15 oliif humnoota Sudaan mootummaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Jeneraal Muhammad Hamdan Dagalo gidduu yaada muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali dhiyeessan fudhatama argachuu isaatiif gareewwan lameenuu Finfinnee irratti taa'uuf jiranii Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyaadha hedduu deeggaru. Biyyoonni hedduun akkasumas qoonsilawwan hedduun Itoophiyaan jajjabeeffamuu qabdi adeemsi bulchiinsa Dr. Abiy Ahmad biyyoota kana irraa akkasumas immoo dhukaasa dhaabsisuudhaaf gareewwan lameen taasisee abdii Sudaanotaati jedhameetii jira. Hinaaftonni akka Masrii, Eertiraa, Soomaaliyaa fi akkasumas Ameerikaadha ammoo mar'umaan isaanii cilaa'uu jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya imalli araara Sudaan Finfinneetti taa'amu kan muummee ministeeraa fi akkasumas Emireetiin qabame akka milkaa'us abdii qabna. Gara oduu idil addunyaatti ceena. Waraanni Gaazaa cimee itti fufuun yeroo yaaddoo guddaa uuma jedhaman bira dabre Libaanosii fi Israa'el gara lolaatti ce'uu isaaniis miidiyaaleen gabaasanii jiru. Israa'elis loltoota hedduu daangaa bollaan argamu Libaanositti akka lola eegaltuuf ajajni darbee jira. Lola Gaazaa har'aatiin qofa ajaja waraanaa IDF Leetanaal Koloneel Hoffman Second Alberto yookiin Hoffman lammaffaa jedhamuu fi loltoota humnaa Komandar Yoonaata Aheeroon dabalatee kutaataa al-alwaaf tikfattoota Palestaayin duraanii bakkuma kaleessa loltoonni itti dhumanitti loltoota 14 galaafatamuu Israa'elis amanteeti jirti. Kanaan wal qabsiiseetiin ragaa muummee milishoota Israa'eliidha kan daangaa Hizbollaatiin wal falmaa jiran keessa dokumentiin loltoota Israa'el hagarraatti dhumanis argamuu isaati maddeen gabaasaniiti jiru. For the Qassam brigades has vowed to continue the fight. ونعلن بعون الله. We announce that a number of our fighters today were able to take a new group of enemy prisoners. سريعا للنفي بل وقال إنه لا من قريب ولا من بعيد. Interactive News akkasumas Hindustan TV Times of Indian akka gabaasanitti kutaa Al-Furqaan kibba Raafaa jedhamutti helikooftariin Israa'el har'as dabalataan Hamaasiin haleelamuun dhagahame jira. Aljaziiraa damee afaan Arabaadhaa kutaa Raafaa keessatti akkasumas Kaayinusii fi walakkeessa hospitaala Al-Shifaattis lolli bifa haaraan eegaluun dhagahame jira. Carraan Libaanosii fi Israa'el warwaraanuu Hamaasiif ammoo hedduu carraa guddaadha yeroo jedhama jirutti Israa'el haleellaa itti fufuun ammoo hedduu yaaddicha dabalee jira. Yoo xiqqaate sa'aatii 48 keessatti Palestaayinonni 56 ol ajjeefamuudha BBC Aljaziiraa fi Newsweek akkasumas Al-Arabiyaan gabaasaniiti jiru. Haleellaan Hizbollaan kaleessa taasise yoo xiqqaate kan gaarreen goolan mana barnoota Israa'eloota irratti taasise lubbuu 10 jennee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'uutii akka maddeen amma gabaasaa jiranitti lubbuun namoota du'anii 13 ta'uu fi kanneen 31 ol madaahuun beekamee jira. Dabalataan haleellaan Hizbollaan mooraa waraana goolan irratti fudhateef akkasumas ammoo humnoonni Iraan fudhatan loltoota reejimentii 4ffaa loltoota 5 nyaateetiin sibiilota 4 madeessu qabeenyi dhaabbataa Saara Netanyahu Green Moom Balatov jedhamus barbadaahe. Benjamin Netanyahuun ifaan ifatti Iraaniif Libaanos Yaman bara dhagaatti jijjiirra jechuudhaan Koongirensii Ameerikaa duratti dubbate garannu xiiqii guddaa hammeessuudha tilmaamamuutti jira. ألفت الانتباه إلى إعلان الولايات المتحدة وألمانيا عن نيتهما مجلسا استراتيجيا لإدارة المرحلة الانتقالية ترأسه وزير الخارجية السابق محمد. This idea of protecting the judicial. أن الصاروخ الذي أصاب هضبة الجولان أطلقه tarkaanfii keessa deebiin qabne waraanni Hasan Nasrallah Hizbollaan gaarreen goolaan buufata iddoo intelijeensii torbeewwan darbe keessatti Israa'eliin kasaarse
har'ammoo deebi'uudhaan haleellawwan misaayilota rookettiiwwan kaatushaatiin fudhateen Iron Dome Israa'el barbadeessuudhaan lubbuu siviilota 10 daqiiqaawwaniin duratti balleessuu miidiyaaleen mirkaneessaniiti jiran. Israa'el garmalee kan dhaadateef akkasumas humna qilleensaa gaa'ee ijaarrate kan jedhamu Hizbollaan irraafamoo irraa nafu kan jedhu wal gaafachiisaa jira. Waraana Hizbollaa Hassan Nasrallah ajajaan waraana Iraanii Jeneraal Muhammad Raizal Bagaariitii fi ajaja guddaa dabarsuun dhagahame. Waraanni cimaan lola guddichatti seenu miidiyaaleen gabaasutti argamu. Dubbii himaan waraana Hamas Osama Hamdanii fi akkasumas Abu Ubaydaan ifatti Israa'el hadhaa cimaa unachuuf deemti jedhaniiti ibsani. Erga ibsa baasaniit booda akkuma beekamu Ansaaronni Yamanii oduu Haifa wiirtuu Israa'el taate naasuun dhagahame. Warshaan guddaan humna qilleensaa qolatu kan Iron Dome jedhu barbadaa'e. Filisxeem misaayilii jedhamu balastik akkasumas droonii Jaffa jedhamtu tan Teelaabibiin haleelteen ta'uudha Aljazeera taas Wihondustant akkasumas Times of Indian gabaasan. Dirreen xayyaara eelaatis humnoota Islamic Resistance Iraaqiitiin haleelamuun dhagahamee jira. Pirezidaantonni gurguddoon addunyaa Raashiyaa, Chaayinaa, Kooriyaa kaaba humnoota qilleensaa S-400 jedhamu Iraaniif waadaa galanii turan ifatti erguun gammachuun Ayatollah fi Masuud Pezeshkiyaa Iraanotarraa mul'atu addunyaa naasiseet jira. Kunis jedhan H6 xiyyaaronni har'a gumaacha Chaayinaatiin taasifaman F-35 jedhamu gubbaarra aanee dambali'eetiin Iraanii tiksuu dandahama jedhamee jira. Kanaan wal qabatee walitti bu'iinsa Tarkii fi akkasumas Raashiyaa kaleessa kaaba Sooriyaa bahatti Tarkiin xiyyaara lolaa kan Raashiyaa haleeluu wal qabate dhiifama wal gaafachuudha kan gabaase. Dimitri Peskov wabeeffachuun ministeerri haajaa alaa Sergey Lavrov fi Tark ammas wiirtuwaan dura obbolummaa keenya itti fufna yoo jedhan akkasumas Dimitri Peskov jaarsummaan Israa'el nu biratti fudhataman qabu jechuu maddeen gabaasaniitiin jiran. Ambaasaadariin United Nationsdha kan Palestine Riyad Mansuuri ummata keenya kan duguugsise Ameerikaa bulchiinsa John Biden malee kan jirre jechuun United Nations irratti dubbiin isaan dubbatan sagalee guddaan dhageessifamu biyyoota garaagaraan wal qabsiiseeti miidiyaaleen gabaasu irratti argaman. Gama biraatiin sekreetariin mana murtii idil-addunyaa kan ICJ itti gaafatamaan damee saba quunnamtiidha Faadil Abdallah murtoo Israa'el irratti darbee addunyaa raawwachisiisuu dhabu jechuun ICJ yookiin heera idil-addunyaa diiguudha jedhan. Kanaan wal qabsiisee hayyuun seera yuunivarsiitii idil-addunyaatti Profeesar Boon akka jedhanitti kun yakka duguggaa sanyii namaatiin firoomu jechuun heerri idil-addunyaatii fi utubaan idil-addunyaa kamiyyuu raafamee diigamuudha jechuudha maddeen gabaasanii jiran. Kabajamtoota hordoftoota keenya qindeessaan dhimmoota walii galteef yookiin koordineetariin baha gidduu galeessa kan mootummoota gamtoomanii Muhammad Hadisi murtoon kun saffisaan hojiirra akka oolu jechuun gabaafamee jira. Karim Khan abbaan alangaa mana murtii idil-addunyaa ICJ kan Neezerlaand ammoo murtii kana saffisaan United States of America yoo kan hin fudhanne taate hojiitti wanti hiikamu tokkollee akka hin jirreef olaantummaan seenaa keessattis yakka duguggaa warra harka gurraacha dhiigaan dhiqatanii fi mirga lammiilee sarbaniif heerri idil-addunyaa kamiyyuu kan raawwatu akka hin jirre jechuun gabaafame. Star Steve Stefan akka jettutti dhimmi Afrikaa qofarratti loogii godhame lola Afrikaa qofarratti manni murtii idil-addunyaa dabarsu maali? Akkasumas Benjamin Netanyahu irratti heerri kun dalaguu qaba jechuu gabaasa Reuters Associated Press. From the Democratic Party boycott. It's acknowledged ongoing attacks on International Criminal Court have so many countries tried to prevent arrests. Defending the Israeli leader. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not. Odeessi keenya ammaaf qabanne kana fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya nu hordofaa turuu keessaniif hora bulaa isiniin jenna. Caaya News yeroo hundayyuu kanneen haarawaa taatan subscribe, like akkasumas komentii yaada muraada keessatti nu kaa'uun dagatina nu guddisaa isiniin jechuu barbaanna. Ulfinni alamana nageenya alamana isin biratti haa jiraatu. Halkan gaarii.